Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa miidiyaa wiirtuurraa oduu guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti immoo kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Dameen dhuunfaa bakkeewwan hawwata turizimii fi tajaajila irratti caalmaan akka bobba'an daandii banuudhaaf kaayyeeffamee hojjetamaa jira jedhan Ministeerri Muummee Federaalaa Dr. Abiy Ahmed. Dr. Abiy Ahmed gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin turizimiin utubaawwan dinagdee shanan keessaa tokko yoo ta'u kana keessatti dameen dhuunfaa gahee murteessaa kan qabudha jedhan. Damee kanaanis hojiileen sagantaa maaddii shaggariif maaddii biyyaa fi maaddii dhalootaaf jedhamaniin hojjetamaa jiranii dameen dhuunfaa bakkeewwan hawwata turizimii fi tajaajila irratti caalmaan akka bobba'anii daandii banuudhaaf kaayyeeffamee kan hojjetamaa jiran ta'uu kaasanii jiru. Ogeeyyiin hospitaala Naqamtee sammuu keessaa rasaasa baasuudhaan du'a oolchuu miidiyaaleen gabaasaa jiru. Shamarreen ganna 24 rasaasni sammuu keessatti afee akka lakkoofsa Itoophiyaatti mudde 26 bara 2016 maatiin deeggaramtee hospitaala riiferaalaa yuunivarsiitii Wallaggaatti geeffamte. Shamarreen godina Wallagga lixaa aanaa mana siboo irraa riifariin barreeffamee fi gara hospitaalichaa dhufte kuni gara hospitaala kanaa osoo hin dhufiin guyyoota 6 achuma aanaa mana siboo turte jedhame. Hospitaala riiferaalaa yuunivarsiitii Wallaggaatti ogeessa baqaqsanii yaaluu waliigalaa kan ta'an Dr. Waaqtolee Abdiisaa yommuu nu bira dhuftu of hin beektu turte aanaa mana sibuutti buufatuma fayyaa naannoo sana jirutti yaalii salphaatu taasifamaa fi ture jedhan. Shamarreen cimina miidhaa irra gaheerraan kan ka'e of wallaaltee turte kuni haala lubbuu isheef yaaddessu keessa kan turtee fi kutaan sammuu ishee rasaasaan rukutames faayidaan ala ta'uu eegalee ture. Yommuu rasaasa sammuu ishee keessaa baafnu sammuun tortoree foolii qaba ture. Guyyaa 6 waan tureef foolii godhatee ture. Baaduun sammuus dhangala'ee waan tureef foolii addaa qaba jechuudhaan haala dhukkubsattuun kun irra turte himan. Iddoon rasaasni itti ture foolii godhateera. Wanti foolii godhate ajaa'ibe suni yeroo booddee malaa kuusa. Malaa kan kuusu yommuu baakteeriyaan sammuu keessatti wal horuun infekshiniin uumamutti gaaffii hin qabu kun lubbuu ishee dabarsuu danda'a ture jedhan. Dorgommii barnoota herreegaa biyyaalessaa maatimaatiksii Olompiyad bara 2023-2024 barattoonni 11 injifatan. Dorgommichi barattoota 5,000 kan hirmaachise yoo ta'u barattoonni dhiiraa 8 fi shamarran 3 qabxii boonsaa galmeessuudhaan dorgommii biyyaalessaa kana injifatanii jiru. Mana barnoota addaa Keellaa Miinoo keessaa barattoota 3 mana barnootaa sadarkaa 2ffaa Milinik 1ffaa irraa barattoonni 2 injifachuun warra dursanidha. Barattoonni 11 akka biyyattiitti dorgommii muummee barnoota herreegaa maatimaatiksii Olompiyad bara 2023-2024 kennameen milkaa'anii dorgommii baha Afrikaa Keeniyaa Naayiroobiitti gaggeeffamu irratti ni hirmaatu jedhamee jira. Bulchiinsi magaalaa Shaggar kaffaltoota gibiraa amanamoodhaaf sagantaan beekamtii kennuu gaggeessee jira. Saganticha irratti kantiibaa itti aanaan obbo Guyyoo Galgaloonii haasawaa taasisaniin gibirri dirqama lammummaa ta'uun beekame yeroon kaffaluun hojii misoomaaf oolchuun murteessaa ta'uu himan. Biyyoonni guddatan sadarkaa guddinaa galmeessan galii gibiraa yeroon kaffaluu fi gibira kaffaluutti kan boonan ta'uu heeranii jiru. Magaalaan Shaggar magaalaa sochiin daldalaa bal'aan keessatti gaggeeffamuu fi magaalaa qabeenya galii olaanaan irraa argamu taate osoo jirtu rakkoolee tokkoon galiin gibiraa aga barbaadamu galaa hin jiru jedhan. Rakkoolee jiran irratti hojjechuun magaalaa Shaggar magaalaa miidhagaa fi magaalaa dhalootaa taasisuun murteessaadhas jedhanii jiru. Naannoo kibba Itoophiyaatti tatamsa'ina dhibee buusaa ittisuudhaaf tattaaffii qindaa'aan taasifamaa jira. Naannoo kibba Itoophiyaa tatamsa'ina dhibee buusaa ittisuuf tattaaffiin qindaa'aan taasifamaa jira kan jedhameef naannichatti bakka tokkotti tatamsa'ina dhibee buusaa mudate ittisuudhaaf qindoominaan hojjetamaa jiraachuu Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa naannichaa beeksise. Hojiin kun akka milkaa'uuf hawaasni bakka hundatti hojii dhukkubichaa dursanii ittisuu irratti xiyyeeffatee hojjechuun qooda isaa akka ba'us waamicha taasisee jira.
Oduu ispoortiitiin ammoo Liyoonel Meesiin badhaasa taphataa cimaa FIFA bara 2023 Londanitti kenname mo'ate. Taphataan kilaba Inter Miami Liyoonel Meesiin taphataa Manchester City Erling Haaland fi taphataa PSG Kylian Mbappé caaluudhaan badhaasicha mo'ate. Haaland sadarkaa lammaffaan Mbappeen sadarkaa sadaffaadhaan kan xumuran yoo ta'u, leenjisaan Manchester City Pep Guardiola leenjisaa cimaa FIFA bara 2023 ta'uun filamanii jiru. Leenjisaan Inter Milan Simon Inzaghi fi leenjisaan Napoli Luciano Spalletti ammoo lammaffaa fi sadaffaadhaan kan xumuranii fi badhaasa kana keessatti taphattoonni Manchester City 6 hammatamanii jiru. Ederson karra eegaa cimaa ta'uudhaan karra eegaa Real Madrid Thibaut Courtois caaluudhaan kan filatamee fi Manchester City bara 2023 keessaa waancaa Premier League, Champions League fi FA Cup injifatanii jiru. Taphattoota ciccimoo 11 bara 2023 filaman karra eegaa Real Madrid irraa Thibaut Courtois, ittisaa irraa Manchester City irraa John Stones, Kyle Walker, Ruben Dias filatamanii jiru. Sarara gidduurraa Bernardo Silva, Kevin De Bruyne Manchester City irraa, Jude Bellingham Real Madrid irraa filatamanii jiru. Sarara duraa irraa Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinicius Junior fi Erling Haaland filatamanii jiru. Leenjistuun garee biyyaalessaa dubartoota England Sarina Wiegman leenjistuu cimtuu bara 2023 ta'uudhaan filatamtee jirti. Wiegman badhaasicha bara 2017 aga 2020 fi 2022 kan mo'attee fi karra eegduu Manchester United fi England Mary Earps karra eegduu cimtuu dubartoota FIFA bara 2023 ta'uudhaan badhaafamtee jirti. Lionel Messiin badhaasicha garaagarummaa sagalee xiqqoon kan mo'atee fi Messiin umurii isaa ganna 36 badhaasicha kan mo'ate ga'umsa bara 2023 keessa agarsiiseeni. Messiin erga badhaasi kun bifa haaraadhaan bara 2016 jalqabeen asii yeroo sadaffaadhaaf mo'achuu isaati. Messiin osoo gara Inter Miamiin deemin PSG galchii 9 lakkoofsisuudhaan 10 immoo Inter Miamiif taphoota 7 irratti lakkoofsisee jira. PSG waliin waancaa liigii tokko kan mo'atee fi Haaland bara dorgommii tokkotti galchii Premier League 36 kan lakkoofsise yoo ta'u, bara 2022 aga 2023 waliigalaan galchii 52 kan lakkoofsise Haaland 28 waancaa addunyaa booda lakkoofsisee jira. Mbappeen akkuma Messi waancaa liigii tokko mo'ateera. Muddee 19 bara 2022 hagayya 20 2023 galchii 18 PSG'f lakkoofsisee jira. Badhaasa kanaaf sagalee kan kennan leenjistoota dursitoota garee, gaazexeessitootaa fi deeggartoota yoo ta'u, Messi fi Haaland sagalee wal fakkaataa argatanii jiru. Messiin garuu lakkoofsa dursitoota garee sagalee kennaniin caaluudhaan badhaasicha kan fudhate yoo ta'u, warra Messiif sagalee kennan keessaa Harry Kane, Mbappé, Mohamed Salah, Andy Robertson, Aaron Ramsey fi Luka Modric faadha. Kan hordofaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabattaniif ulfaadha jechaa miidiyaa wiirtuurraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii.